Raggaasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsaa Addoo. Oromootti bulchiinsi godina Wallaggaa dhihaa warri dhiyoo sana gulisooti nama nagaa fide kaan qabnee kaan bira tarkaanfii fudhannee jedhe ijjeechaan sunilleen gosa tokko ofirra xiyyeeffattee miti jedhe muummeen ministeera Itoophiyaa tarkaanfii mootummaan isa naannoo Tigray irratti fudhachuu jiru irratti sanbata dabre ibsken Ameerikaaf addunyaatti namni dorgommii boksii yookaan tantoommuutiin beekamu ka sekendii 30 keessatti dhiirri hedduu cinaachi lafaan gahe Mike Tyson Mike nafsibiila jedhaniin kaane qariyuu beemoo dorgommii lakkise amma bultii 20 duubatti waan ta'u na eegaa jechuu jira waan adda saniitti nu keessaa tokko oduutu jubeen nutti qabnu kunoo Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kaayyoon tarkaanfii naannoo Tigray keessatti seera kabachiisuu shaffisaan hojiirra oolfamaa jira jedhan. Akkuma gurmuu yakkamtootaa hidhannoo hiikkachiisame mootummaan seera qabeessi naannoo sanatti deebisamee gad dhaabbatetti tarkaanfiin kun ni xumurama. Jarreen seera jalaa baqatan murtii seeraatti dhiyaatu jechuun har'a fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessan. Tarkaanfiin waraanaa sunis akkuma karoorfametti kan gaggeeffamaa jiru ta'uu dubbatan. Kanuma walqabatee raayyaan waraanaa Itoophiyaa dirree xayyaaraa Umaraa fi magaalaalee naannoo sanaa ijoo ta'an qabachuusaa beeksise jechuudhaan Iskindir Firee Finfinnee irra gabaasee jira. Maddi oduu yookaan miidiyaan Tigray immoo kan humnoonni federaalaa dirree xayyaaraa Umaraa qabanne jedhan haalee jira. Gama biraatiin Mulgeetaa Bahaa Maqalee irraa akka gabaasetti hoogganaan bulchiinsa naannoo Tigray Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el mootummaan Eertiraa har'a karaa baadimmee weerara nurratti geggeesse jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Dr. Dabratsiyoon ibsaarraa kennaniin weerara mootummaa federaalaaf mootummaa naannoo Amaaraa nurratti baname ofirraa gataa jirru mootummaan Eertiraa immoo isaan gargaaruudhaan karaa dudduubaan waraane jechuudhaan dubbatan. Kaleessas meeshaalee waraanaa guguddaan Eertiraa irraa gara Umaraatti dhukaasamaa ture jedhan. Hojiin ofirraa ittisuu keenya waan jabaateef sodaatanii humna alaa kadhatanii waraanaa jiru jechuu isaanii Mulgeetaa Bahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Haleellaa mirga abbaa biyyummaa irratti aggaamame kan alaas ta'e ka biyya keessa gamtoominaan ofirraa ittisuudhaaf qophiidha jechuudhaan paartiin uummata Affaar beeksisee jira. Hundeeffamuu paartichaaf sababaan cunqursaa Hewaatiin irratti geggeessamaa ture ta'uu ka dubbate paartichi Hewaat ka mirga abbaa biyyummaa Itoophiyaa qormaata keessa galchu jechuudhaan balaaleffata. Gareen Hewaatiin hoogganamu aanaalee bulchiinsa naannoo Affaar keessa jiran fudhachuuf jecha naannoo sana dirree waraansaa gochuudhaaf hojjetaa jira jechuudhaan paartichi uummata Affaar dubbatee jira. Naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti haleellaalee eenyummaa irratti hundaa'uudhaan geggeessaman keessa akka harkiwaal jirutti eere ibsi paartichi baase. Bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti nagaan buusaa ka dubbatan eeggataa pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaalee obbo Mustafa Mohammed kan irraa eegamu hundaan mootummaa federaalaa deeggaruuf qophii ta'uu isaas dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin kan kana dubbatan obbo Mustafaan duulli seera kabachiisuu Tigray keessatti geggeessamaa jiru yeroo gabaabaa keessatti xumurama jedhanii akka manan eeran. Naannoon Tigray mariif gaaffii dhiyeessuu isaa dura filannoo seeraalaa geggeessa kuffisuu fi yakkamtoota of keessa dhoksee kaa'ee dabarsee kennuu qaba jechuu isaanii Addis Chekkol gabaasee jira. Mootummaan ce'umsaa Sudaan naannoo daangaa biyya isaatti kan argamtu kutaa Itoophiyaa naannoo Tigray keessatti wal waraansa hammaachaa deemuu isaatti yaaddoo qabu ibsee akka gareeleen martinuu wal waraansa dhaabanii wal dhibdee gidduu isaanii karaa nagaaf mariin furatan waamicha dhiyeessee jira. Mootummaan kaartummaa dhiffate kun akka hoogganoonni biyyoota Afrikaaf hoogganoonni idil addunyaallee nagaaf sabatiinsa naannoo sanatti buusuu irratti gargaaraniif Itoophiyaa keessatti hiree nagaa buusuu tarkaanfachiisan waamicha dhiyeessee jira jechuudhaan Michael Atit kaartum irraa gabaasee jira. Gama biraatiin aangawoonni kasalaa kutaa Sudaan yeroo muddamsi waraanaa naannoo Tigray keessatti guyyoota dhiyoo as hammaatee jiru kanatti daangaa Itoophiyaa waliin qaban cufuu isaanii beeksisanii jiran. Gabaasaa Michael Atit jaalanneetu dhiyeessa. Bulchaa eeggataa kasalaa ka ta'an Fataal Al-Amin hanga haalli Tigray keessaa tasgabbaa'utti daangaan Sudaan cufamee ture jedhan. Jimaata darbee muummichi ministeera Abiy Ahmed waraanni samiirraa haleellaa gaggeessuun rookeetaaf meeshaalee gurguddoo Tigray keessaa barbadeessuu himan. Kana malees baatii ja'aaf labsiin yeroo hatattamaa hojiirra kan oolu ta'uu dubbatan. Al-Amin akka jedhanitti aangawoonni kutaa kasalaa koree naannoo hundeessuun bakka Sudaanii fi Itoophiyaan wal daangessu Wed Al-Helio akka to'atan akkasumas aangawoonni Sudaan siviilota hokkara Itoophiyaa keessaa dheessuun ba'an
simachuun gargaaruu jedhan. Aangoonni kasalaa gareen kamiyyuu Sudaan seenuun dirree waraanaa akka godhan hin fedhan ka jedhan Alaamiin namni qawwee baatu kasalaa akka seenu hin eeyyamamu jedhaniiru. Garuu kanneen hidhannoo hin qabne hawaasa naannoo Wed Aliyootti battalumatti simannaa argatu jedhaniiru. Wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi Tplf gidduutti torban har'aa kan jalqabame yoo ta'u kunis Dr. Abiy aangoonni Tigray maadhee Rayyaa Itisa kaaba biyyattii jiru haleeluun meeshaa waraanaa saamuuf yaalan ega jedhanii booda kamisa darbe ajajaan humnootii waraanaa biyyoolessaa Biraanuu Juulaa akka jedhanitti waraanni dabalataan naannoo sanatti kabobbaafame yoo ta'u Itoophiyaan Tigray keessatti lola hin eegamin keessa seentee jedhaniiru. Sana booda ture Al'aamin jaarmeeyonni nageenyaa kan Sudaan humnootii waraanaa Sudaan dabalatee naannoo daangaa Sudaanii fi Itoophiyaatti dammaqinaan akka turan ajajan. Daangaan Sudaan har'aa qabee hanga yeroo hin beekaminitti ifatti cufameera jedhaniiru. Kasalaa keessatti namoonni jaan argan akka jedhanitti humnootiin waraana Sudaan hedduminaan kasalaa keessa buufatanii jiru. Humnootiin deeggarsa tattamaa gareen daangaa kabachiisan immoo dilbata darbe gara daangaa Itoophiyaa Sudaanitti qajeelaa akka turan kanneen ijaan argan kun dubbatanii jiru. Dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bayi filannoo Yuunaayitid Isteetsi walitti dhiyaatee ture kan injifatan Dimookiraatichi filatamaan pireezidaantummaa Joo Baayiden biyya siyaasaan baay'ee adda qoqqoodamte kan dhibee vaayirasii koronaaf dinagdee miidhamerraa dandamachuuf wallaansoo qabaa jirtu bulchuutti fuula deebifatanii jiru. Gabaasaa Biraan Paaden tujubeetu dhiyeessa. Kan pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi filataman Joo Baayiden carraa kunuunsa eegumsa fayyaa babal'isuu akkasumas hojjettoota hiyyeeyyii ta'aniif deeggarsa gochuuf dalagaawwan miliyoonaan lakkaa'amu kan argamsiisan industiriiwwan enerjii misoomsuuf waadaa seenan. Haa ta'u malee yaaddoon isaanii inni guddaan kan Yuunivarsiitii Joons Hopkinsiin gabaasameef Ameerikaa keessaa lubbuu 237,000 galaafate weerara koronaaf furmaata kennuudha. Weerara kana dhaabsisuuf tattaaffii yookaan cicha tokkollee nan bifadhu. Baayiden qorannaa geggeessamu babal'isuu hojjettoota eegumsa fayyaaf meeshaa ofirraa ittisan baay'isanii oomishuuf talaallii qopheessuuf raabsuu irratti kan fuulleffate gurmuu duula vaayirasii koronaa wixata darbe hundeessanii jiran. Haa ta'u malee Baayiden ajandaa isaanii fiixaan baasuuf innaa bulchiinsa Tiraamp addaddummaa hidda gaffageeffate xiinxaluutu irra jira. Fooyya'ina argamsiisuuf mormitoonni keenya akka diinaatti ilaaluudhaaf addaddummaan jiru hidda gaffageeffateera. Kun immoo yeroo keessanii fooyya'a jedheen abdadha. Battala ta'uu hin danda'u akka salphaattis hin ta'u jedhan. Baayiden aangawaa olaanaa paartii Riippaabilikaanotaa Mitch McConnell yoo Riippaabilikaanonni dorgommii barcuma sanatii kutaa Joorjiyaa lamaan keessaa tokko injifatan hoogganaa garee sanatii ta'uudhaan kan ajandaa mana marichaa qopheessan bira mormii cimaan isaan mudachuu mala. Kurna hedduuf sanatii ta'uun kan tajaajilan Baayiden bulchiinsa Baaraak Obaamaa keessatti ittaanaa pireezidaantii ta'anii kan hojjetan yoo ta'u furmaata fiduudhaan beekamu. McConnelliif kanneen biroo waliin walitti dhiyeenyi isaan qaban garuu qoramuuf deemaa jedhu xiinxaltoonni. Baayiden dantaa waliiniif waliigalteen gam lamaanii barbaachisaa ta'uusaa cimsanii yaadachiisan. Fooyya'ina argamsiisuuf mormitoota keenya akka diinaatti ilaaluu dhaabuu qabna. Nuti diina walii miti. Nuti lammiiwwan Ameerikaati. Haa ta'u malee hooggantichi garee Dimookiraatotaa kun eegumsa fayyaa mootummaan deeggaramu kan fedhaniif jijjiirama qilleensaatti duuluuf tarkaanfiin cimaan kan akka fudhatamu kanneen fedhan paartii ofii biraas qormaata isaan mudachuu mala. Dimookiraatonni gara bitaa leellisan hangi tokko kanneen akka miseensa mana maree kutaa Niw Yoork Aleksaandiriyaa Ocasio-Cortez Dimookiraatonni yaada madaalawaa qaban Riippaabilikaanota waliin waliigaltee uummachuuf jecha dhimma ijoo boodatti dhiisuuf yaada hiruu isaanii ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu. Kubbaan sagalee seefes jedhan torban 17 Taphaaleetiin kilabiin Texan, kilabii Jaguar 27-25, Dolphins Cardinals 34-31, kilabii New Orleans Saints ammoo kilabii Tampa Bay Buccaneers 38-3 moote. Kilabiin akkammoo wantoonni taphataa beekamaa NFL Tom Brady't nama marroja waancaa kubbaa harkaa miilaa Ameerikaa Super Bowl moo'e. Dorgommii FA Cup illeetti jiran dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ingiliziitti dhibbedduu waliin taphata. Takkumaamtee ennaan achumaan keessa galta. Hagammaatti Arsenaalitti marroo 14 shaampiyoona ta'e. Ardammoo kilabii Oxford City fi Northampton Town'tti waliin taphata. Dorgommii FA Cup kana marsaa 12 taphatan. Marsaan qaraa first round ardobbaati. Marsaa qaraa tanaayyuu keessa kilabii 48tti jira. Dorgommii guyyaa boqonnaa taphatan waan taateef aggannu dhufoolleen deemti.
Khaanin sibiili jedhan khaanin ammoo jabaan namni dhufu caalu jedhaniin Mike Tyson Roy Jones jarri lachuun nama Ameerikaatti dorgommii booksii yookaan tantoommuutiin addunyaa keessa beekan. Jones namganni 51 marroo 75 dorgomee 66 moo'ee tan keessa 47 warra waliin dorgomu dhaayile tolche knockout. Ufi ammoo marroo 9 moo'an. Irene Man ammoo maqaa moggaatii Mike Tysoniiti. Tyson naf sibiilaati jedhaniin amma namganni 54 marroo 58 dorgomee 50 moo'ee tan keessa 44 knockout warra waliin dorgomu dhaagaggabsee dorgomii keessa baase. Jamoo amufi. Jara kun yuubame dorgomee lakkise ammaan tan ammoo walitti qophaa'uu jira. Harki Mike Tyson haga mariifataani abbaa isaa wal dorgome beeka. Taatullee sekondii 30 keessatti dhiiraddu cinaachi lafaan ga'e. Yoo dorgommii sun irra baatee gaddaa jedheen Holyfield illee nam dorgommii tan irratti guddoo beekan. Holyfield nam gargaarni 24 gara 23 duratti Mike Tyson waliin wal dorgome. Holyfield nam gargaarni 58 barkum tokko 1996 keessa Mike Tyson wal dorgome gaafas Holyfielditti moo'ee jedhaniin marsaa 11 keessoo irratti ganni tokkoon duubatti ammoo barkum tokko 1997 walitti dacha'an marsaa 3 irratti walitti dacha'an Mike Tyson ittuma midhaafatetti ilaalum laaletti gurra Holyfield qarxamni tolche ammallee teessifataa jennaan qabanii gargar baasan achumaan taphii dhumate gaafas Holyfielditti moo'e jari kun ammaan tan gargaarni 20 wayitiin duubatti walitti dacha'a guyyaa 20 tafe yoo hanqachuu baatte. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed lola naannoo Tigray irratti sanbata ibsa kenne lola kunini gar lol guddaatu jijjiiramuu danda'a jedhanii yaaddoo jira. Jalannee nutti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed seera kabachiisuuf tarkaanfiin fudhatamaa jiru seeraan buluu diduun mudate akkuma xumura argateen kan dhaabbatu ta'uu ibsan. Ergaa Tiwiitarii irratti barreessaniin waahillan keenya yaaddoo qaban ibsaniif Itoophiyaan ni dinqisiifatti jedhaniiru. Akka biyya abbaa biyyummaa ofii qabdu tokkotti dandeettii dhimma biyya keessaa gaggeessuu qabnuun duulli kun gaggeeffamaa jira jedhan. Miseensi koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa uummata Tigray yookaan Tplf ka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa dilbata kaleessaa akka jedhanitti xayyaara waraanaa Itoophiyaa kuffisneerra jedhan. Dubbi himaan ministirii ittisaa kan Itoophiyaa Jeneraal Mohammad Tasammaa jecha kana fudhatama dhabsiisuun jeettonni keenya hundumtuu ergama isaanii raawwachuudhaan nagaan deebi'aniiru jedhan. Sanbata darbe barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin bilbilaan dubbataniiru. Akka ibsa tokkummaa mootummootaa baase jedhutti lameenuu muddamiinsa bulchiisa naannoo Tigray keessaa fi maanguddummaa Igaadiif waajjira barreessaa dureen gaggeeffamu irratti dubbatan. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dilbata kaleessaa tarkaanfii waraanaa Tigray irratti gaggeeffamu itti fufuu beeksisan. Duulli kunis seera kabachiisuuf kan jedhamedha jedhaniiru. Samiirraa haleellaan gaggeeffamu biyyattii keessatti wal waraansa siviilotaa kaasaa sodaan jedhu akka dabalu taasise. Muummichi ministeera Abiy hoogganoota Tigray waliin akka dubbataniif waamicha tokkummaa mootummootaa fi michoonni kutaa sanaarraa dhiyaate fudhatama dhabsiisan. Humnootiin hooggana Tigraayiif amanamoo ta'an maadhee waraanaa Itoophiyaa kutaa sana keessa jiru haleeluun meeshaa waraanaa hatuuf yaalan jechuudhaan Dr. Abiy torban darbe duula waraanaa labsan. Hoogganni Tigraay jijjiirama deemokiraatawaa Itoophiyaa keessatti argame tuffatuu jechuun himatan Dr. Abiy. Xayyaaronni waraanaa kan mootummaa maadhelee Tigraay keessaa rukutaa jiru. Iddoon kunis Sudaaniif Eertiraa waliin waldaangeessa. Hojjetoonni gargaarsaa dilbata kaleessaa akka gabaasanitti kutaa sana bakka hedduu keessatti wal waraansa hamaa deemaa jira. Yoo xiqqaate ajjeefamanii hedduun madaa'aniiru. Dilbata kaleessaa Dr. Abiy qondaala waraanaa tika nagaa Komishinara Poolisii Federaalaa fi Ministeera Haajaa Alaa haaraa muudanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti walitti bu'iinsi hammaataa yeroo jiru kanatti walitti dhufeenya jabaa kanneen qaban gara sadarkaa olaanaatti ol baasan jedhu. Muummichi ministeera Abiy bara darbe biyya ollaa taate Eertiraa waliin nagaa buusuun jijjiirama deemokiraatawaa biyya cunqursaan guddaan keessa jiru Itoophiyaatti argamsiisan jedhamuudhaan badhaasa Noobel kan nagaa badhaafamanii turan. Garuu ce'umsi deemokiraatawaan Dr. Abiy waadaa seenan walitti bu'iinsa Tigraay waliin uumame kanaan balaan isa mudachuu malaa jechuudhaan gareen Intercrisis Group jedhamu torban darbe akeekkachiisee jira. Dr. Abiy haasawaa televiziyoonaan dhageessan irratti hoogganoonni Tigraay qabiyyee akkamiin irra deddeebi'anii seera cabsaa akka jiran hawaasni addunyaa akka hubatuuf gaafatan.
Gochi isaanii kun mootummaan seera kabachiisuuf akka tarkaanfii fudhatu taasisee jedhaniiru. Hoogganni Tigraay gama isaaniin gosa Oromoo irraa akka ta'an Dr. Abiy dhiittaa mirga namoomaa fi malaammaltummaa geessisaa turtan jedhee tarkaanfii ta'uu hin malle nurratti fudhataa jira jedhu. Waraanni Tplf yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay kan muuxannoo duula waraanaa qabu kun kuusaa meeshaalee waraanaa hedduu qabaa jedhan hayyoon. Waraannii fi milishaan Tigraay walitti dabalamee 250,000 kan qabu ta'u gareen International Crisis Group hubachiiseera. Balaa guddaa mudachuuf jiran keessaa tokko waraanni Itoophiyaa gosaan qoodamuu mala. Akkuma kan Tigraay kan ofii qabaate san kun ta'aa akka jiru mallattoon agarsiisuu mul'achuu jalqabeeraa jedhu xiinxaltoonni. Biyya muddamiinsitti jabaatee jirtu kana keessatti dhalattoota Tigraay irratti tarkaanfiin haaloo ba'iinsaa fudhatamuun yaaddessaa ta'u tokkummaan mootummootaa gabaasa iccitiin qabame kan dilbata kaleessaa baaseen hubachiisee jira. Komishinarri poolisii Finfinnee Geetuu Argaaw dilbata kaleessaa akka jedhanitti namoota 162 kanneen meeshaa waraanaa fi rasaasa qabatanii argaman kan hidhaman yoo ta'u kunis humnootii Tigraay deeggaruu shakkii jedhuun ta'uu dubbatan. Shakkamtoonnis qoratamaa akka jiran ibsa baasaniin hubachiisanii garuu gosa kamirraa akka ta'an hin ibsine. Ittaantuu bulchituun magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee sanbata darbe akka jedhanitti miseensota TPLF kanneen bulchiisa Finfinnee keessaa hojjetan kan hidhaman yoo ta'u kunis nagaa dhabamsiisuu irratti karoorfatu shakkii jedhuun ta'uu ibsaniiru. Mootummaan Dr. Abiy waraana gara Tigraayitti sossoosaa yeroo jiru kanatti kutaaleen biyyattii hafan raafama hokkara gosaa uumamuun naatiin gulisoota baqatee qarqaaruu jiran akka bulchaan godina kanaa obbo Eliyaas Ummataa jedhatti miilota baa'uu shanii achitti nam fixanillee kan qabanii kan tarkaanfii irratti fudhatan nam hagana ajjeesni jechuu baatullee nama 45 qaqqabnee jedha. Akka komishineerii poolisii Oromiyaa Araarsa Mardaasaa Sanbata Dabre jedhatti Wallaggaa dhiyaatti miilota baa'uu shanii 24 fixan. Kam kaaniin ammoo akka bulchaan godina Wallaggaa dhihaa jedhatti namni milishooti baa'uu shanii gulisootti fixanii gosa tokko qofaa miti. Kan miilota baa'uu shaneetiin himatan kan irratti oduu isaanii bilbilaan argachuu hin dandeenye jedha. Naakkor Malkaa oduu nu ergeen. Godina Wallagga lixaa aanaa Gullisoo ganda gaawwaa gaanqaatti torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessa 22 bara 2012 ajjechaa lammiilee nagaa ganda gaawwaa qaanqaa keessa jiraatan irratti taasifame hordofuudhaan jiraatota gandichaa qe'ee ofii irraa buqqaan deeggaraa jiraachuu fi qe'ee isaaniitti deebisuudhaafis hojjetaa jiraachuu dubbatu bulchaan godina Wallagga lixaa obbo Eliyaas Ummataa. Deeggarsa namoota kanaaf mootummaaf hawaasni taasisaa jira jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Obbo Eliyaas. Namoota buqqa'an maqaadhaan kan beekaman kan galmaan dura hanga nama 200tti naannoo sanatti kan agarree abbaa warraati. Booddee kan immoo gara 237 kan ta'an buqqa'anii baqatanii amma magaalaa Najjootti kan dhufan. Magaalaa xiqqoo aanaa Gulisoo sana keessa jirtu Callee kan jedhamu. Akkuma kana magaalaa Baabboo Gambeel deemanii walumatti abbaa warraa 267 ta'uu isaanii namoonni buqqa'anii haala nageenyi isaanii yaachisaa ta'ee kan manni isaanii jalaa gubates qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'es akkuma kana immoo kan sodaadhaan mana isaanii jaajitti ooyiruu isaanii maasii irratti dhiisanii horii isaanii bakkeessanii namoonni bakka walitti qabaman sanarratti magaalaa Diilaa Boqodha. Barumsaa ijaaramaa jiru sadarkaa lammaffaa tokkotu jira. Achiidha kan isaan qubatanii jiranii achitti gargaarsa xiqqatee namaafii jira. Isaan kun yeroo ammaatti gara ooyiruu isaaniittis deebi'anii midhaan hedduutu jira. Maasiirra wanta ta'eef bineensarraa kan eeggatan hattuurraa kan eeggatan achi oolaa kan jiranii fi deebi'ee horii isaanii walitti qabachuu sammuu isaaniitti deebi'uu sodaa keessaa bahuu waan akkasitti deebi'amaa jira. Jaarsoliin sanaa abbootiin amantaa dhalootaan itti dhiyoo ta'anis uummata kanatti birmataniiti kan isaan jiranii. Godinarraas tiimiin achi jiru jira. Aanaalee sadiirraas tiimiin deeggarsaa gagee achi jiru jira. Isaan kana wajjiniin ta'uudhaan jara kana jajjabeessanii naasuu keessaa baasanii gara hojii isaanii idileetti akka isaan deebi'anii hojiin hojjetamaa jiru. Aanaan Gullisoos uummatarraa walitti qabuudhaan godinarraa nyaata dabalataa daa'immanii gara oliitiin eeggannoof keenyee jirus akkuma kana guyyaa lammaffaatti kan qaqqabne yeroo ammaatti immoo fudhattee federaalli kan ergee pirezidaantiin keenya kallattii kennuudhaan karaa Oromiyaadhaa kan ergamanii gargaarsi adda addaa meeshaan itti bilcheeffatan adda addaa gara makiina 5 yeroo ammaa iddoo sana gahee jira raabsamaa jira jechuudha. Kanaaf naannoo gargaarsaatiinis firaashii dabalatee kan manaa jalaa gubatees kan jalaan gubatiniif iyyuu garaadha kan dhufee jiru jechuudha. Tarii yeroo iddoo tokkotti kuufamanii jiran kun adda addaa kan kaaneefis tiimiin fayyaa tokkos naannoo sanatti hundaa'ee qulqullina naannoo haala ta'u bishaannis roottoon adda addaa naannoo sanatti dhiyaatee bishaanni gaarii fi akka isaanitti
fayyadaman kan godhamaa jirutu jira jechuudha. Ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatame kanaan waliigalaan lubbuun namoota 36 darbuudha kan dubbatan. Namootni madaanii yaalii argataa turaniiru jedhan obbo Eliyaas. Qabatamaatti namni isaan achitti karaa baay'ee nama suukanneessuun iddoo tokkotti naannoo bosonaatti waamanii ajjeesan iddoo tokkotti nama 32 ta'uusaa jala murree dubbachuu barbaada. Kanaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaa dhaabatanii awwaalcha sana geggeessan qaama achi jiru qulqulleeffachuu kan danda'u isa kanaadha. Isa booda nama 11 kan ta'an buufata fayyaa Diillaa gogolaa kan galanii turan jiru. Achi keessaa dhiirri lama halkanuma sana miidhaan isaanii cimaa wanta tureef boqotaniiru kan ija keenyaan agarree 34 ta'aa jechuudha. Akkuma kana bosonni yeroo sakattaa dubartii tokkoo fi dhiira tokkos akkuma kana ajjeesanii bosona keessatti kan gatan baasnee ija keenyaan kan agarre nama lama. Walumaa galatti lubbuun namaa darbe nama 36 jechuudha. Inni kan biraan namoonni madaa'anii yaalamaa jiran fakkeenyaaf hospitaala Ayiraatti miidhaa kan naqeedhaan miidhaa salphaa kan ta'e immoo buufata fayyaa Diillaa gogolaa ammas kan jiru isaan kun immoo lakkoofsaan nama 11 isa kana keessaa yoo fayyan immoo fooyya'anii gara maatii isaaniitti kan makaman jiru jechuudha. Kanarraa kan hafe inni miidiyaan ho'isee darbatu kunis sirrii akka hin taane ibsuun barbaadan. Sabaa himaaleen tokko haleellaan kun dhalattoota saba Amaaraa qofaa irratti kan xiyyeeffate jechuudhaan kan dubbataa turanis dogongoraa jedhan. Qaaxxee kanaan dhalattoonni Oromoo ajjeefamanis jiru jechuun akkasitti ibsanii jiru. Awwaalaman kana keessa maqaadhaan bulchaan ganda sanaa, maanajarri ganda sanaa, abbaan amantii ganda sanaa, jaarsoliin achi waggaa 35 wajjin kan wajjin jiraanne abaluudhaan kan maqaa kaasan kan isaanii wajjin iddoo awwaalan Oromoon gara nama 5 akka isaan ta'an maqaadhaan nu kaasaa turan amma maqaa isaanii yaadannoo koorra jira. Hidhattoota haleellaa kan raawwatan jedhan mootummaan abaaboo 5 jedhee kan waamu hidhattootni kunneen immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman irrattis tarkaanfiin fudhatameera jechuun akkasitti ibsu obbo Eliyaas. Haalli naannoo sana jiru amma tasgabbiitti haalan itti deebi'eetu jira. Tarkaanfiin fudhatamee jira. Sakattoon naannoo sanatti gaggeeffamee jira. Hanga yoonaatti namni 45 dhimma kanaan kan wal qabatu to'annaa jala oolaniinu 45 keessaa harka akka kennatanii fi walitti bu'iinsa godhameen didanii deebisanii qaama nageenyaa naannoo sanatti bobba'ee jiru irrattis fincila kaasuuf kan yaalan irratti tarkaanfiin kan fudhatamee jira. Akkuma kana immoo harka kan kennatan jira. Shakkii uummata naannoo sana jiruunis hawaasaatiin fi heeruun irratti dhiyaatee to'annaa jala kan oolan jiru. Kanaaf yeroo ammaatti naannoo sanaa fi hidhatee kan socho'u dhiibbaa geessisuu kan danda'u ammaaf odeeffannoo qaama nageenyaa keenya achi jirurraa fageenyaanis achirraa hanga sa'aatii 3 hanga sa'aatii 4tti deemanii hanga bosona limitii kan isaan jiran keessa dhokatanii ta'an sanaatti deemanii kan qulqulleessanidha. Yeroo ammaatti wanti yaaddessaa ta'e hin jiru. Obbo Eliyaas tarkaanfii humnootni nageegumsaa mootummaa fudhataniin hidhattoota ajjeefaman jedhan lakkoofsaan ibsuurraaf qusatanis Komishinarri Jeneraalaa Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa torban darbee guyyaa sanbata xiqqaa ibsa sabaa himaaleetiif kennaniin Wallagga Lixaatti hidhattootni abaaboo 5 lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwatan 24 ajjeefamaniiru jedhan. Hidhattootni Jeneraal Komishinarichi abaaboo 5 jedhanii waaman 26 ta'an boojamaniiru jedhan. 23 ammoo gama nagaatiin humnoota nageegumsaa mootummaatti harka kennataniiru jechuun ibsanii turan. Dhimma kana mirkaneeffachuudhaaf dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaatti bilbilus yeroodhaaf milkoofne. Bilisummaa guutaa gaaffiif deebii torban darbeetiin haleellaa kan nuti raawwanne jedhanii turan. Akkas jechuunis kan isaan dubbatanii turan. Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammii adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammii kamiin biyyicha keessa kan jiraatullee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa. Ni tumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiigii suuqiidhaan bitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensatti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii duguggaa sanyii guddii saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwuutti akkasiin raawwachaa jirarraan ala waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa sin bobbaane gocha akkasii sin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dhorkaa jechuudha kana. Haleellaa gullisoo torban darbee irraa namootni lubbuudhaan hafnee bakka biraatti baqannee jirraa jechuun dubbatanii turan yeroo ibsanitti raayyaan ittisa biyyaa haleellaa kana guyyaa tokko dursuudhaan naannoo sana gadhiisee ba'ee jedhanii turan. Bakkichatti humnootni nageegumsaa mootummaa naannoos akka hin turre kan isaan dubbatanii turan. Dhimma kana irratti bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Eliyaas Uummataa akkas jedhu. Kan qaama nageenyaa isaanii yoo dubbistan gaarii ta'a.
nama godina kana geggeessutti kan hin beeku rayyaan ittisa biyyaa naannoo sana akka inni ture hin beekama jechuudha. Kaampii lafa goraa kana akka inni ture hin beekama. Dirqama kan biraatiif waamamanii akka jiranii guyyaa tokko guyyaa lama gidduutti dhageenyeerraa akka dhageenyeen qaama dhimmisaa ilaalu. Of eeggannaan akka godhamu waraqaa fuudhaan akka godhamu qaamni nageenyaa kan biraan bakka bu'aa kan qophaasa ture jechuudha. Isaan sa'aatii afuritti ba'anii gaafa sanbatti baasana sa'aatii afuritti ba'anii diinni immoo sa'aatii ja'a walakkaatti jechuudha. Garaagarummaa sa'aatii lama walakkaatti naannoo sana diinni galee bajii kan akka inni geggeessee ifatti beekamaadha. Kanarraa kana fi akkamittiin ohuu danda'e qaamni nageenyaa qaawwi akkamittiin uumamuu danda'e maal kan jedhu qoratamaa jira. Moor isaaniinis dubbisanii argachuu dandeessa. Haliillaawwan suukanneessoo akkanaa akka raawwatamnee fi nagaan Oromiyaa lixaa akka deebi'uuf yaada furmaataa jedhanis obbo Eeliyaas akkasitti dubbatanii jiru. Fedhii qaban sirriitti beekanii kaayyoo isaaniitti galma isaanii sirriitti beekanii karaa nagaa qabsaa'uudhaaf murteessuutu isaanirra jira inni yaadna. Karaa kanas kan murteessan baay'een isaanii marii yeroo adda addaa godhameen abbootii gadaatiin abbootii amantaatiin warra kana duukaa bu'ee galan baay'ee isaaniitu jiru. Dirreen siyaasaa bal'aadha. Galanii karaa kamiinuu dorgomanii filannoo dhufu keessattis dorgomanii aangoo qabachuufis taanaan karaa sana deemudha. Kanaaf shororkeessummaan akkasii uummata nan qabsaa biliisan baasa jedhanii haasa'an ajjeesuu qaluu dararuu hojii piroojeektii adda addaa gufachiisuu hojii barnootaa hojii fayyaa gufachiisuu investimentii gufachiisuu carraa hojii adda addaa kan uuman godina kana keessatti hunda gufachiisuu jechuun biyya kana fayyaduu tun ta'e biyya kana ajjeesuu jechuudha. Kanaaf kana hubatanii gara nagaatti dhufan akka isaan qabsaan dhaamsa gura gorsuu barbaada. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin giddu seentummaa qaama sadaffaaf walabaa gaafachaa turee jira. Haa ta'u malee mootummaan dhimmichi abbootii gadaa, haadholii siinqee fi jaarsolii biyyaa akkasumas hayyootaan akka xumuramuuf tattaaffii gochaa turuusaa ibsaa turee jira. Ammas harka isaanii karaa nagaatiin kennatanii kan seenan yoo ta'e dhimmi kun xumura argataa jechuun mootummaan ibsaa ture. Furmaata rakkoo kana ilaalchisee kanaan dura gaafatamanii kan turan dubbimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa akkas jedhanii turan. Mootummaa ilaallata kun mootummaa gaaffiin uummataa maal? Uummanni kun barbaada. Kamtu biyya kanaaf nagaa buusa jedhee gadi taa'ee gaaffii uummataaf deebii danda'u qaba kana fallisaa jechuudha. Daandii keenya irratti immoo nuti falli kanaa uummanni Oromoo falmataa kana itti fufee hanga bilisummaa isaa gonfatutti hanga mirga abbaa biyyummaa gonfatutti falmii isaa itti fufuu danda'u qaba. Itoophiyaatti jijjiiramni mootummaa waggootan darban 7 keessatti dhufe erga jedhameas Oromiyaa lixaatti walitti bu'iinsa qaamolee nagaa eegumsaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turuu fi sochii waliigalaa naannichaa yaaddoo keessa seenuusaa. Ministeerri Itoophiyaa tarkaanfii mootummaan isaa naannoo Tigray irratti fudhachuu jiru irratti sanbata dabre ibsa kenne. Ameerikaa fi addunyaatti namni dorgommii boksii yookaan tantoommuutiin beekamu ka sekendii 30 keessatti dhiirri hedduu cinaachi lafaan ga'e Mike Tyson Mike nafsibiila jedhaniin kaane qariyuu beemoo dorgommii lakkise amma bultii 20 duubatti waan ta'u. Yoon tarkaanfii naannoo Tigray keessatti seera kabachiisuu shaffisaan hojiirra oolfamaa jira jedhan. Akkuma gurmuu yakkamtootaa hidhannoo hiikkachiisameef mootummaan seera qabeessi naannoo sanatti deebisamee gad dhaabbatetti tarkaanfiin kun ni xumurama. Jarreen seera jalaa baqatan murtii seeraatti dhiyaatu jechuun har'a fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessan. Tarkaanfiin waraanaa sunis akkuma karoorfametti kan geggeeffamaa jiru ta'uu dubbatan. Kanuma walqabatee raayyaan waraanaa Itoophiyaa dirree xayyaaraa Umaraa fi magaalaalee naannoo sanaa ijoo ta'an qabachuusaa beeksise jechuudhaan Iskindir Firoo Finfinnee irra gabaasee jira. Maddi oduu yookaan miidiyaan Tigray immoo kan humnoonni federaalaa dirree xayyaaraa Umaraa qabanne jedhan haalee jira. Gama biraatiin Murgeetaa Bahaa Maqalee irraa akka gabaasetti hoogganaan bulchiinsa naannoo Tigray Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaan Eertiraa har'a karaa baadimmee weerara nurratti geggeesse jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Dr. Dabratsiyoon ibsaarraa kennaniin weerara mootummaa federaalaaf mootummaa naannoo Amaaraa nurratti baname ofirraa gataa jirru mootummaan Eertiraa immoo isaan gargaaruudhaan karaa dudduubaan waraane jechuudhaan dubbatan. Kaleessas meeshaalee waraanaa guguddaan Eertiraa irraa gara Umaraatti dhukaasamaa ture jedhan. Hojiin ofirraa ittisuu keenya waan jabaateef sodaatanii humna alaa kadhatanii waraanaa jiru jechuu isaanii Murgeetaa Bahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Haleellaa mirga abbaa biyyummaa irratti aggaamame kan alaas ta'e ka biyya keessa gamtoominaan ofirraa ittisuudhaaf qophiidha jechuudhaan paartiin uummata Affaar beeksisee jira. Hundeeffamuu paartichaaf sababaan cunqursaa Hewaatiin irratti geggeessamaa ture ta'uu ka dubbate paartichi Hewaat ka mirga abbaa biyyummaa Itoophiyaa qormaata keessa galchu jechuudhaan balaaleffata. Gareen Hewaatiin hoogganamu aanaalee bulchiinsa naannoo Affaar keessa jiran fudhachuuf jecha naannoo sana dirree waraansaa gochuudhaaf hojjetaa jira jechuudhaan paartichi uummata Affaar dubbatee jira.
naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti haleellaalee eenyummaa irratti hundaa'uudhaan geggeessaman keessa akka harkiwaa jirutti eere ibsi paartichi baase. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti nagaan buusaa kan dubbatan eeggataa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee obbo Mustafa Mahammad kan irraa eegamu hundaan mootummaa federaalaa deeggaruuf qophii ta'uu isaas dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin kan kana dubbatan obbo Mustafaan duulli seera kabachiisu Tigray keessatti geggeessamaa jiru yeroo gabaabaa keessatti xumurama jedhanii akka amanan eeran. Naannoon Tigray mariif gaaffii dhiyeessuu isaa dura filannoo seera alaa geggeessa kuffisuu fi yakkamtoota of keessa dhoksee kaa'ee dabarsee kennuu qaba jechuu isaanii Addis Chekkol gabaasee jira. Mootummaan ce'umsaa Sudaan naannoo daangaa biyya isaatti kan argamtu kutaa Itoophiyaa naannoo Tigray keessatti wal waraansa hammaachaa deemuu isaatti yaaddoo qabu ibsee akka gareeleen martinuu wal waraansa dhaabanii wal dhibdee gidduu isaanii karaa nagaaf mariin furatan waamicha dhiyeessee jira. Mootummaan kaartummaa dhiffate kun akka hoogganoonni biyyoota Afrikaaf hoogganoonni idil addunyaallee nagaaf sabatiinsa naannoo sanatti buusuu irratti gargaaraniif Itoophiyaa keessatti hiree nagaa buusuu tarkaanfachiisan waamicha dhiyeessee jira jechuudhaan Michael Atit kaartuum irraa gabaasee jira. Gama biraatiin aangawoonni kasalaa kutaa Sudaan yeroo muddamsi waraanaa naannoo Tigray keessatti guyyoota dhiyoo as hammaatee jiru kanatti daangaa Itoophiyaa waliin qaban cufuu isaanii beeksisanii jiran. Gabaasaa Michael Atit jaalanneetu dhiyeessa. Bulchaa eeggataa kasalaa ta'an Faataal Al-Ameen hanga haalli Tigray keessaa tasgabbaa'utti daangaan Sudaan cufamee ture jedhan. Jimaata darbee muummichi ministeeraa Biyya waraanni samiirraa haleellaa gaggeessuun rookeetaaf meeshaalee gurguddoo Tigray keessaa barbadeessuu himan. Kana malees baatii ja'aaf labsiin yeroo hatattamaa hojiirra kan oolu ta'uu dubbatan. Al-Ameen akka jedhanitti aangawoonni kutaa kasalaa koree naannoo hundeessuun bakka Sudaanii fi Itoophiyaan wal daangessu Wed Al-Helio akka to'atan akkasumas aangawoonni Sudaan siviilota hokkara Itoophiyaa keessaa dheessuun ba'an simachuun gargaaruu jedhan. Aangawoonni kasalaa gareen kamiyyuu Sudaan seenuun dirree waraanaa akka godhanii hin fedhan ka jedhan Al-Ameen namni qawwee baatu kasalaa akka seenu hin eehamamuu jedhaniiru. Garuu kanneen hidhannoo hin qabne hawaasa naannoo Wed Aliyootti battalumatti simannaa argatu jedhaniiru. Wal waraansi mootummaa Itoophiyaaf Tplf gidduutti torban har'aa kan jalqabame yoo ta'u kunis Dr. Abiy aangawoonni Tigray maadhee Rayyaa Itisa kaaba biyyattii jiru haleeluun meeshaa waraanaa saamuuf yaalan ega jedhanii booda. Kamisa darbee ajajaan humnooti waraanaa biyyoolessaa Biraanuu Juulaa akka jedhanitti waraanni dabalataan naannoo sanatti kabobbaafame yoo ta'u Itoophiyaan Tigray keessatti lola hin eegamin keessa seentee jedhaniiru. Sana booda ture Al-Ameen jaarmeeyonni nageenyaa kan Sudaan humnooti waraanaa Sudaan dabalatee naannoo daangaa Sudaanii fi Itoophiyaatti dammaqinaan akka turan ajajan. Daangaan Sudaan har'aa qabee hanga yeroo hin beekaminitti ifatti cufameera jedhaniiru. Kasalaa keessatti namoonni jaan argan akka jedhanitti humnootiin waraana Sudaan hedduminaan kasalaa keessa buufatanii jiru. Humnootiin deeggarsa tattamaa gareen daangaa kabachiisan immoo dilbata darbee gara daangaa Itoophiyaa Sudaanitti qajeelaa akka turan kanneen ijaan argan kun dubbatanii jiru. Dhaggeeffattoota raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Bayi filannoo United States walitti dhiyaatee ture kan injifatan Dimookiraatichi filatamaan pirezidaantummaa Joe Biden biyya siyaasaan baay'ee adda qoqqoodamte kan dhibee vaayirasii koronaaf dinagdee miidhamerraa dandamachuuf wallaansoo qabaa jirtu bulchuutti fuula deebifatanii jiru. Gabaasaa Biraayan Paaden tujubeetu dhiyeessa. Kan pirezidaantummaa United States filataman Joe Biden carraa kunuunsa eegumsa fayyaa babal'isuu akkasumas hojjettoota hiyyeeyyii ta'aniif deeggarsa gochuuf dalagaawwan miliyoonaan lakkaa'amu kan argamsiisan industiriiwwan enerjii misoomsuuf waadaa seenan. Haa ta'u malee yaaddoon isaanii inni guddaan kan Yuunivarsiitii Joons Hopkinsiin gabaasameef Ameerikaa keessaa lubbuu 237,000 galaafate weerara koronaaf furmaata kennuudha. Weerara kana dhaabsisuuf tattaaffii yookaan cicha tokkollee nan bifadhu. Biden qorannaa geggeessamu babal'isuu hojjettoota eegumsa fayyaaf meeshaa ofirraa ittisan baay'isanii oomishuuf talaallii qopheessuuf raabsuu irratti kan fuulleffate gurmuu duula vaayirasii koronaa wixata darbe hundeessanii jiran. Haa ta'u malee Biden ajandaa isaanii fiixaan baasuuf innaa bulchiinsa Trump addaddummaa hidda gaffageeffate xiinxaluutu irra jira.
fooyya'ina argamsiisuuf mormitoonni keenya akka diinaatti ilaaluudhaaf addaddummaan jiru hidda gaffageeffateera. Kun immoo yeroo keessani fooyya'a jedheen abdadha. Battala ta'uu hin danda'u akka salphaattis hin ta'u jedhan. Baayiden angawaa olaanaa paartii Riippaabilikaanotaa Mitch McConnell yoo Riippaabilikaanonni dorgommii barcuma sanatii kutaa Joorjiyaa lamaan keessaa tokko injifatan hoogganaa garee sanatii ta'uudhaan kan ajandaa mana marichaa qopheessan bira mormii cimaan isaan mudachuu mala. Kurna hedduuf sanatii ta'uun kan tajaajilan Baayiden bulchiinsa Baaraak Obaamaa keessatti ta'an. Asasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Olii Qaadingilii fi